yoo yaa jenneerraa hordoftoota daawwattoota sanyii nagaa miidiyaa hundaa fi har'ammoo sagantaa torbanii ammas keessummaa adda tokko qabataniif dhiyaadheera. Ammas gaaffii keessanii qeeqa keessan namoota jiraashaa irratti akka afiraman barbaadan wal quunnamsiisaa jenna karaa keessummaa kootiin dabarsaa eenyumtuu ofeessu addee baga nagaan gara jiraashaatti dhufte. Sinillee gara sanyii nagaa miidiyaa akkasumas immoo gara jiraashaatti naaf eeruu keessaniif keetiif guddaa galatoomi. Tole. Waamicha koo kabajee waan argamteef abbaan kee eebbisuun jedha. Har'a gaaffilee tokko uummata kanatti waan himtu sin gaafadha. Mee Addaampuun eessatti dhalatanii? Duraan dursaa ani maqaan kiyya Addaam Shifarraan jedhama. Godina Dhiha Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa 3 Canqaa magaalaa Canqaa ganda duwwaa tokkotti dhaladhee haga umuriin kiyya mana barumsaa sadarkaa lammaffaatiif ga'uttis achumatti baradhee umuriin kiyya barumsaa sadarkaa lammaffaaf gaafa ga'u kana jechuun sadarkaa tokkoffaa gaafa xumuru immoo gara magaalaa Dambidolloo bara 1995 fulbaana irraa kaasee deemee sana booda immoo waaqni na gargaaree barumsa kiyyaan gaafa magaalaa Dambidolloo yookaas mana barumsaa Qellem irraa xumuru kallattiidhumaanii gara yuunivarsiitii Finfinnee dhufee. Ergasii magaalaan Finfinneen jiraadhaa. Addaamuun kana fakkaata. Baay'ee gaariidha. Addaampuun mee amma maalirra maal hojjeta? Haala hojii keetii. Amma kana irra jiru almost kana duraa akkuma nama kamiyyuu dirree barnootaarraa gaafan baradhu waaqni sammuu kiyya naa banee umuriin sadarkaa tokkoffaa baradhuttis ta'e umuriin sadarkaa lammaffaa baradhutti waaqni sammuu kiyya naa banee barnoota kiyyatti barataa cimaan ture. Kanumaan takka lammaffaallee bahee hin beeku. Gaafani barumsa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa ba'us daree kiyyattis akka guutummaa mana barumsaa kiyyaattis tokkoffaadhuma ba'an xumure. Mana barumsaa Qellem sadarkaa lammaffaa gaafan baradhus akkasumatti waaqni na gargaaree akkasittan xumureen. Yeroo sana abjuun ani qabutu jira. Abjuun ani qabu maanni akkuma nama waaqni sammuu isaa baneef tokkootti guutummaadhaa guutuutti yookaan dookteera yookaan injiinera ta'utu na keessa ture. Sa'aatii sanatti yeroo namoonni na gaafatan yeroo mana barumsaatiis akkuma tasaa barsiisaanis hiriyoonni kiyyas qaamumti ta'e gaafa na gaafatu maal ta'uu barbaadde yoo dan dookteeran jedhan ture. Garuu waaqni wannan ta'uudhaa jedhu irra deddeebi'ee jaanatti muuf. Ani waan akkan ta'u waaqni fedhu sana ta'uuf fedhan qabu. Ani ta'uuf kanan fedhu wannan ofii fedhu sana wanna akkan ta'uuf namoonni fedhan sana fedhan ture. Innis maanni baqa dookteera ta'u yookaan injiinera ta'uudha. Injiineringii jechuun muummee injiineringii keessa maal barbaadde jennaan elektirikaal injiineringii barbaada. Muummee gaafa gara kana dhuftu immoo meedisinii baradhee meedisinii qaanee erga eebbifame booda internal meedisiniidhaan ispeeshaalaayiz gochuun barbaadan ture yaani. Gaafan gara yuunivarsiitii dhufus naa milkaa'eedhuma faakaaltii of meedisin indi faarmaasiidhaanan mana barumsaa Qellem irraati. Inumaatummoo akka Wallaggaa Arfanuutti tokkittii kiyya qofa fudhate yuunivarsiitiin Finfinnee bara sana ta'uun fedhan ture yaanis. Garuu
ergan gooftaa fudhadhee as wanti afurri waaqaa naan jedhu dirree tajaajilaa irra ture irratti ijni narraa mul'atu guutummaan akkan kan hin taane ture yookaan doktara yookaan injineeranii jedhu sana akkan hin taane ture. Maal ta'uu fedharee waaqayyoo akkati taatu fedharee yoo naan jette yeroo hundumaa waaqni hojii isaa akkan hojjedhu maasii abbaa ormaa keessa akkan hin guggumne kana jechuun akka nama kamiittiyuu jiraachuu akka nama kamiittiyuu jireenya dachee kanaa fooyyessuuf akkan hin jiraanne garuu dhaloota badan kanaa abidda keessaa baraaruudhaaf ergama guddaa akkanatti kennate. Lammaffaa immoo dhaloonni jiru kiristiyaanuma ta'ee jiru kun riqicha ijaan qabneef riqicha akkan ta'u kanatu natti himama ture. Sanumaanan yuunivarsiitii Finfinnee dhufee yuunivarsiitii Finfinnees dhufee har'a waanan ta'ee jiraataa jiru kana jechuun har'a laayisensii dhaabbata tatamsaasaa fi tajaajila wangeelaan qabaa. Istuudiyoo dhimma sanarratti hojjetullee nan qabaa. Sana bira darbee immoo hojiin kiyya guutummaa guutuutti harka 100% dhimma dirree wangeelaa irratti hojjetaa jira. Dhaloota tokko lama bira dhugaan akka ga'u wangeelli kaleessaa dogoggoraan lallabame illee inni sirriin Kiristoos fannifameef kun akka lallabamu dirree qabsoon jira. Kanumaan Perfect Grace Ministries International dhaabbata jedhu hundeessee heeyyamatti argadhee sanaanan tajaajilaa jira. Sana qofa iyyuu miti sadarkaa ministiriittis ta'e sadarkaa dhuunfaa kiyyaatti dhaloota kanaaf riqicha ta'uudhaafan tattaafataa jira. Sana keessa jira amma. Baay'ee waan addaati. Mee haala ministirii hundeeffamaa ministirii keetti mee kaayyoon hundeeffamaa ministirichaa fi mul'anni isaa maal ibsi? Baay'ee bareedaadha. Yeroon kutaa gadii barataa ture waa tokkon jedhaan wannan jedhu sun wannan ta'uuf deemu natti hin fakkaatu ture. Kana jechuun maal jechuudha? Waan ani naafuuf wannan cinqamu wayii tokko jira. Wannan aaru wannan yaaddoo tokkotu jira. Innis maaliif waldaan kiristiyaanaa hiyyeessa taati? Namni dhuunfaa wanna gochuu danda'u waldaan kiristiyaanaa maaf hin gootu? Sadarkaa dhaabbataatti gaafa yaadu. Sadarkaa tajaajilaatti immoo gaafa yaadu maaliif tajaajilaan keenya hiyyeessa ta'a? Yeroon barataa kutaa gadii ta'eetanii ani bara 1992 gooftaa kanan fudhadhee cuubame baruma sanaa kaasee wannan sammuu kiyya na nyaatutu jira. Gaafan gara naalu waldaan kiristiyaanaa rakkoo keessa jirti. Abbaan barbaade ka'ee dhaabbata biizinesiin hundeessa. Yoo hundeessee sunuma milkaa'a. Namni ka'ee yoo sirban hojjedha jedhe yookaan waanuma ta'e waanuma badii wayii nan hojjedha yoo jedhe in karoorsaa inuma milkaa'a. Kan hin milkoofne eenyu yennaa'etti warreen waa'ee mootummaa waaqayyoo kan hojjetantu milkaa'u. Kanaaf gaafa lafaa ka'u naannoo keenyatti akkamitti ilaalama sitti fakkaate wanna tajaajilaan hiyyeessa ta'uudhaaf uumametti yaada. Anis maayindi seetiin kiyyallee akkasumatti yaada bara. Tajaajilaan hiyyeessa ta'uuf uumame yoo. Yoos faallaa kanaa keessa kiyyatti waa uumame. Waaqayyo maal dhabnaan tajaajilaan isa tajaajilu hiyyeessa ta'a. Tokko kana gaaffiin kiyya. Isa lammaffaa waldaan kiristiyaanaa kan hundeeffamte dhaabbata mootummaa waaqayyoo taate maaliif rakkattuu taati? Mee amma waldaa kiristiyaanaa keessa yoo dhatte jechuun atis akkuma kiyya baadiyyaatti dhalanne mitiire achumatti tajaajila jalqabdee atis waldaan kiristiyaanaa konfireensii tokko hundeessuudhaan gaafa deemtu yaaddoon see ayyaana saba kana tajaajilu hin argannaa miti. Wanna qarshii itti wanna kana sochoosuu dandeenyu konfireensii kana geggeessuu sagantaa kana geggeessuu even meeshaan muuziqaa bitachuu gaafa deemtullee kiiboordiidhuma baay'ee sun qorqorroodhaadhaaf. Sana gochuuf garuu waldaan kiristiyaanaadhaa mata dhukkubbii guddaadha. Koreen waldaa keessa jiran waa'ee ayyaanaaf walgahii hin taa'an waa'ee qarshiif walgahii taa'u. Kun immoo anaan sammuu godha dhukkubsa guddadde maaliif lamin? Jedhaan guddate. Meeta faarfattoota hedduu keessatti guddannee bara isin kaatan isin dudduuba kaane mitiire isin dudduuba gaafa kaanu mee garuma keettaa deebi'u.
gaafuma baadiyyaa sana faarsaa turte baruma barataa turte sana. Ayyaana guddaa keessumaati ani wannan ajaa'ibsiifadhu tokkotu jira. Ati lafaa gaafa haasoftu silaa uumamumaanii giggiingeedha. Gaafa kiraara fudhattee taphachuu jalqabdu garuu akkas miti. Namoota hedduutu siin fayyaa ayyaanni sirra jiru is more than enough. Garuu kaaseta jalqabaa hojjedhu ammatu siin jedhaniiti dhiisii faarfannaa qeenxee tokko hojjedhu ammatu siin jedhanii ayyaana sirra jiruuf gaaffii hin qabdu. Ergaasi keessa jiruuf gaaffii hin qabdu. Gaaffiin atis qabdu. Gaaffiin tajaajila biraas qabu maaliinan kana godhaadha. Siigalee kun sammuu kiyya na nyaataan guddate. Maaliif immoo akka nama biraatti akkanatti hin dhagaamne yeroo hundumaa na aarsu immoo hin beeku. Isuma fooniiyyuu na aaran ture. Maaliif tajaajilaan faarfannaa hojjechuudhaa ka'ee maaliif cinqama? Maanni rakkoon isaa? Maaltu bade? Namni barbaade waanuma barbaade hojjechuudhaa ka'ee hin cinqamu maanni reewwanni kun sababa biyya hiyyeessa keessatti dhalannee fi maal namni kabira maal sirbituunis immoo sirba baasaa jira miti. Kanaaf miti garuu yoos dogoggorri maaltu jira jedhee yaada. Isa booddee akkasan jedhan tureen gaafa faarfataa rakkatu argu yoo lubbuun keenya dheeratee xinnoo si'achi faffagaateef. Gaaf tokko as taa'ee miti barra achi taa'ee elementarii sadarkaa tokkoffaarra taa'ee istuudiyoo nan banaa istuudiyoo gaafan banu immoo faarfannaa siin hojjedhaan jedhaan. Gaafa sana istuudiyoon garatti banamu miti barra istuudiyoo banuuf birrii meeqa akkana barbaachisu hin beeku barra. Lama osoon dookteeras ta'eeti ani kiliinikaa fi waanuma ta'een illee bana malee isa booddee garuu maalan godhaa waan ana asii hojjeddee argadhu kana ittiin duroomuu waan biraa miti kana yaaduun. Maafan faarfataa rakkatee baadiyyaatti hafe sana maalifan hin gargaaru? Lama maalifan tajaajilaa mana caccabaatti galu maafa wanti ni godhu? Maaliif tajaajilaan suufii ittiin tajaajilu dhabee maaliif kadhata? Maaliif ergifata? Nan beeka umurii kiyyatti ijoolleen akka hangafoota hafuuraa kiyyatti of fuulduratti ilaalu tajaajila konfireensii affeeramanii suufii dhaqanii naman tajaajila irraa ergifatu. Sun bakka sammuu kiyya na gubaa sammuu kiyya na nyaataadhaan guddate. Waan dhufteef miistirii kana hundeessite jechuudha. Amma gabaabumatti mul'atisaa maal nama miistirii kun? Kana dhagaa. Kanatu na keessatti guddate. Kun edaa mul'ata naa kenname natti hin fakkaanne ture. Yeroos. Miiruma kiyyaan hin aaransi'an. Isa booda garuu gaafa ola deemaa deemu keessumaa magaalaa Finfinnee gaafan dhufee magaalaa Finfinnee keessa jiraadhee jedhu. Edaa addaamuun furmaata dhaloota kanaati. Isa booddee ministirii kana hundeessuu dura waadaa anaaf waaqayyoon gidduu jiru sitti hima. Tajaajilaa ta'uuf fedhan qabu waan hin ta'eef isa tariitii itti deebinee mari'achuu dandeenya maal ta'uu feetaree sila sitti meera tajaajilaa ta'uun fedhu ani tajaajilaa fuudhee dhaabuudha waldaa kiristiyaanaa fuudhee ol kaasee dhaabuudha ekonomikaalii saayikoolojikaalii wanna hundumaan ispiriijuwaalii waldaa kiristiyaanaa fuudhee dhaabuudha malee gargaaruu utubuudha tajaajilaa utubuudha malee ofii kiyya tajaajilaa ta'uun fedha kiyya miti. Garuu wal'aansoo nanaaf waaqayyo gidduutti erga ol guddatee booda waaqayyo akkas naan jedhe. Keessumaa baasee dhalootatu riqichan qabuufan garaa riqicha ta'u si keessa kaa'eetan dhaloota kanaaf si amanadhe. Dhalootatu hongeen lafa onaa rakkise hongeen jaarraa 21ffaa rakkiseefan sitti amanadhe gaaddisa dhaloota kanaa hin taatan siin jedhe. Dhalootatu abbaan qabuufan abbaa dhaloota kanaa hin taata jedheetan. Maarree maaf na diddaa nama amanatanitti galfata kennatuu naan jedhe. Amma reeffan irribaa dammaqaa dhufe. Innan falmaa ture edaa dogoggoraa akka ture. Yaanni waaqayyoon irraa qabu edaa akkas akka ture. Isa booddeen magaalaa Buraayyuu yeroon jiraadhu bara 2008 akkas jedhee waaqayyoon kadhadhe. Balbala kiyya cufadheetan akkas jedheen bakka amma fixadheera. Anis murteesseera. Dhalootatu sitti boo'ee imimmaansaa sooftii ittiin naqxuu dhabde yoo ta'e ani nan ta'a anumaa naqiin jedheen. Jechuun kun amma namaaf salphaa ta'uu danda'a wanna nama jedhu kun. Dhalootatu boo'ee imimmaan dhaloota kanaa waan ittiin haqxuu dhabdeetta yoo ta'e anumaan haqi
jechuun anuma sooftii yookaan maarrabii godhadhuuti ittiin imimmaan isaanii itti haqe. Lammaffaa dhaloonni boo'ee si kadhatee si isiniifan kennaa jetteeni waa itti dubbattee waan laattuuf fuutee amma waan laattuuf si rakkiseera yoo ta'e anuma fuudhii dhaloota kanaa kenni jedhee Waaqayyoon kadhadhe. Kun amma akka nama salphisee sitti immoo kana miti bariin ulfaata. Dhaloota ikoonoomikaalii Waaqayyoon kadhate yoo ta'e bakka ana kenniif. Sii galee ofii kootiif hin jiraadhu. Nama tokkoofis haa taatu jiraadhee kan darbaa. Isa lammaffaa immoo dhaloonni kun boo'ee imimmaan dhaloota kanaatti garaan kee gaddee garuu waan ittiin haqxuuf immoo dhabde yoo ta'e maarrabii yookaan sooftii ittiin haqxuuf dhabde yoo ta'e nan danda'an dhaloota kana nuffu anuma fuudhii dhaqee ittiin haxaa'i jedhee Waaqayyoon kadhadhee kun anaaf Waaqayyoon gidduutti siidaa bara baraati. Siidaa boris hin haqamneedha. Booda maal gochuun akka narra jiru hafuurri qulqulluun dhufee tokko tokkoon natti hime. Gaafa inni natti himu dhaabbata hundeessuu akka hin qabu. Dhaabbanni kun immoo riqicha ta'uu akka qabu. Hafuurri qulqulluun keessaa baasee tokkoof isa dhuma natti hime. Har'a namoonni akka jedhu sunana afaan homaa miti. Maal jedhu maaliif namaa jiraachuudhaa qabsoofta? Maatii kooti wajjin baay'ee kan waliin galleef kanaafi. Anuma maatii koo wajjin baay'ee walitti hin siqu. Maaliif yennaan jette dhuguma mucaa isaaniiti. Dhuguma dhala isaaniiti. Sirriidha. Garuu ejjennoon kiyyaa fi wanni isaan naaf yaadan waliin argu. Ani kadhata anaaf waaqa gidduu jirtu kanatu siidaa kooti. Utubaa barumaan hin sochooneedha. Kanaaf Waaqayyoon waan ittiin imimmaan dhaloota kana hattu dhabdee taataana naannaa kiyya dheeraa waan ta'eef kana kutuu hin danda'an. Irbuu anaaf waaqa gidduu jirtu kana kutuurra lubbuun kiyya cituun dirqama kiyya. Kanaaf Waaqayyo gara ministirii kana hundeessuutti mul'ata kana naa kenne. Gaafa inni mul'ata kana naa kennu waa sadii natti hime. Dhaloonni kun riqicha sadii qabu naan jedhe. Tokkoffaa riqicha maallaqaa qabaatee maallaqa isaatiin mul'ata keessa isaa jiru galmaan gahuu hin danda'u. Tokko riqichi cabaan keenya riqicha maallaqaati. Keessumaa akka tajaajiltoota Oromootti riqichi cabaan nuyi qabnuuf riqichi barootaaf gatii nu kaffalchiise riqichi cabee nu ceesisuu dadhabe maanni riqicha maallaqaati. Tokko isa kana. Isa lammaffaa riqicha namaa hin qabnu nuyi. Maafu jechuun isheen kun ilaa yaada hijoo kiyya. Riqicha namaa hin qabnu. Iddoo isaan bara sana osoo sadarkaa kanarra hin gahin osoo har'a nama biraadhaaf illee faarfannaa hojjisiisuu yookaas immoo ofii isaatiis firiilii hojjechuun jalqabin bara sana dhaqee utuu inni namuma qabeenya ofirraa hafaa qabu tokko bira dhaqee kiristiyaana jedhee faarfannaa hojjechuun fedha. Dhaamsa keessa koo jira dhalootaafan dhaamsa dhaamaa kanaafiyyuu meena gargaarii dhiisiiti naa liqeessi jedheen si liqeessaa liqeessu kun beekamaa. Waan dhaloonni ittiin gatii kaffalaa jiru riqichi cabaa inni lammaffaa nu rakkise maanni nama hin qabnu. Dhaloonni kun ayyaana baata malee yookaan qarshii hin qabu yookaan nama isa cina dhaabatu hin qabu. Inni sadaffaan riqichi cabaan naan jedhe Waaqayyo riqicha dhaabbataati. Dhaabbata jechuun instituushinii sadan. Waldaa dabalatee jechuun waan waldoossinu miti. Kun meecitees miti. Waanuma sirrii ifa jiruudha. Nus waldaadhuma keessa jirraa. Kaleessas waldaadhuma keessaa tajaajilaa turre gatii kaffallees gara caalu waldaa keessatti kaffalle. Riqichi cabaa sadaffaan dhaloota kana qore maanni yennaan jette riqicha dhaabbataati. Dhaabbata jechuun institution including the church. Waldaa dabalatee riqicha dhaabbataa hin qabnu. Maaliif naan jedhe mee fakkeenya weesii haa kaasu. Suma dabalatee. Gaafa gara bara jalqaba keessatti achi deebituu fi harrumayyuu waldaadhaan natta'ee ani tajaajilaa waldaa kanaati ayyaana na keessa jiru beektu dibata na keessa jiru beektu maarree kanan dhaloota biraan gahaati na gargaaraa osooti jetteeni. Mee faarfannaa nama tokko na hojjisiisaa otuuti jetteeni. Isa jalqabaa waldaan ayyaana keef koree waamtu qarshii sii kennuudha jettuuftu koree walitti qabdi. Inna qanii taa'uu gaafa taa'anii jedhan obbo Abaluun lakkii faarfannaa kana yoo hojjisiifni faayidaa waldaa kanaaf qabu maannee hin kufe bakka. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa dhaloota walitti qabuurra kan darbe dhaloota kanaaf riqicha ta'uu hin dandeenye.
faarfataa tokko faarfannaa hojjisiiftee boqochiisuu hin dandeenye. Mul'anni immoo abbaadhuma mul'ataa sana nyaata. Isatti cinqamtee mee mul'ata kanan dahaa ciniinsifataa hin jiraa jettu ciniinsuun kee waldaa kiristiyaanaa hin dhibu. Ilan waldaarraa yookaaneedha. Mee gara istuudiyoo kottu jechuun garuma magaalaa Finfinneetiif iddoo biraa immoo dandame. Seegalee riqicha dhaabbataan qabnu isa jedhuudha. Yooti istuudiyoo tokko dhatte mi'aamma kaarenti liili sa'aatii ammarra jirru kana mi'aa dhufnu. Yoo ati gara waldaa dhattee gara istuudiyoo dhattee faarfannaan hojjedha jette faarfannaa siingilii tokko meeqaan hojjetta? Sagalee isaa qofa. Amma naannoo 5,000 fakkeenyaaf 2,500 si hojjedha jedhee jalqabaa isa jalaa qabu qabaa. Meeshaa tarra galaa, maal tarra galaa, maaloo tarra galaa, minaaminii tarra galaa, sun hundumtuu laaqanni jira maal jira. Faarfannaa siingilii tokko jechuutu birrii 5,000 si gaafata. Baay'ee bareedaadha. Maarree dhalli hiyyeessaa ayyaanaa fi dhaamsa qofa baatu riqicha qabaa? Hin qabu bara. Istuudiyoowwan keenya maa walloosina? Istuudiyoon keenya hundi isaanii biizines sentariidha. Waldaan biizines sentariidha. Anamma kana irraan buutu waltajjii irraas akkasumatti tanaasaa. Including the church, every institution that the Christians in Ethiopia have a business center. Business center ida. Maaliif naan jedhu waldaan buusis yoo walitti qabde kurnaffaas walitti qabde nama tokko ofirra riqicha ta'a jettee yaaddu. Faarfataa nani baay'ee jaalladhu. Faarfataa Girmaa Kuusaatu akka jedha. Gamoo ijaaruun jedha. Ilaa argite waldaan kiristiyaanaa diizaayinii gamoo malee diizaayinii gamoo ittiin ijaaranii ittiin beekaman malee diizaayinii ayyaana keetiif riqicha ittiin ijaaranii kan qabdu. Sammuu waldaa kiristiyaanaa keessa waldaa kiristiyaanaa jechuun baay'ee waldaa kiristiyaanaa hin jedhudha. Dhaabbatu ban jedha malee waldaa kiristiyaanaa jechuun waldaa yookaas walgahii kiristiyaanotaa jechaadha. Bara Pheexroos fa'aa akkas hin turre. Namni hundumtuu qabeenya isaa fidee achi miila Pheexroos fa'aa jala kaa'a. Nama hundumaaf akka fedha isaa tiruuf turan. Ati birrii 10,000 barbaadde yoo ta'e 10,000 sii kennan. 5,000 barbaadde yoo ta'e 5,000 naa kennu. Isaaniif yeroo sana ayyaanatu guddaadha malee birriin guddaa miti. Amma garuu hojii malee seexanni nu laattee waldaa kiristiyaanaallee riqicha nu dhabsiifte maanni jennee itti kana. Mee gara viidiyoo hojjechuutti yaaduuf jechuun booda sitti deemnee bal'inaan kan irratti hin mari'anna. Viidiyoo tokko hojjechuudhaaf riqicha qabdaa? Namni kottume ayyaana baattaa riqicha si haa ta'u jedhu jira hin jiru. Siigalee namni gaafa tidhattu ayyaana mucaa kana keessaa galfata abbaan kootti kennate namni si yaadu hin jiru. Namni hundumtuu birrii sirkaa fuudhuu yaada. Maarree riqicha maal qabna? Riqichi kun sadanuu cabaadha waan ta'eef riqicha sadan kana ijaaruun dandeessaatiin jedhe. Kun na guute gaafa na guutu. Gara ministirii kan hundeessuutti dhufe waaqayyo na gargaaree isinis gahee guddaan na cina dhaabattanii ministirii kana heeyyama baasee maal jedhee piroosesii xumuree amma dirree qabsoo wangeelaan jira. Ministiriin kun riqicha kana sadani. Ministiriin Perfect Grace Ministries International jedhu kun riqicha kana sadan. Kan maallaqa hin qabneef riqicha maallaqaa. Kan nama hin qabneef riqicha namaa. Kan dhaabbatan qabneef riqicha dhaabbataati. Kanaaf ministiriin kun guutummaa guutuutti kan inni hojjetu isa kana. Kanatti dabalatee immoo wangeela dhugaa Kiristoosiin giddu galeessa godhate. Wangeela hooyi yookaan wacaa miti. Wangeela dhugaa Kiristoosiin giddu galeessa godhate. Isa jarri lallabanii qalaman nuyi garuu isa fannifame Kiristoosiin lallabna jedhanii isa isaan billaadhaan gargar citan sana dhaloota jaarraa 21ffaatti lallabuuf ministirii yookaan dhaabbata tajaajila wangeelaa mul'ata guddaa fudhatee dirree qabsoo jirudha. Waa'ee ministirii kana fakkaata. Amma ministirii kana keessa gaa hin baanne waan tokko jira addaamuun baay'ee nama galaafessa uffata tokko yoo qabaate lama yoo qabaate tokko yoo ofitti baastee isa qabneef hin kenna. Ijoollee baay'ee bukkee dhaabbachaa turee tokko tokkoof faarfannaa kiliippii
Wanta hedduu hojjetaa ture. Yeroo hojjetu kana immoo baay'ees qarshiis baay'ee irraa fudhates miti jedhama. Mee hojii kiliipota hojjete keessaa kanaan duraa kiliipota meeqa hojjeteettame addee? Kiliipota faarfannaa meeqa hojjeteetta? Baay'ee bareedaadha. Wanna ati amma jette hin beeku maal jedhee akkan si ibsu hin beeku. Garuu dhugaan keessa koo jiru jira. Namni addaamuun garraa miidhaa gara laafessa yoo jedhe sunanaaf waa guddaa miti. Namni addaamuun dhaloota kana gargaaruudhaaf kophee ofitti baasu yoo ofitti baase kennaa yoo jedhe kunanaaf homaa miti. Wanni ani yaadu tokkotu jira. Ganama galgalas waa'een kiyya maaliif natti hin dhaga'amu yennanaan jette amma isan dubbifadheefis miti. Garaadhuma kiyyatu sanatti hojjetame. Anis akkuma nama biraa nan yaadaa bara. Anis akkuma nama biraadhaa uffadhee jiraachuun fedhuma kooti. Anis akkuma nama biraadhaa nyaadhee jiraachuun akkuma nama biraan of ijaaru ofii kiyya ijaaruun fedha kooti. Maaltu akkasii godhe ree yennanaan jette baay'ee isa namni jedhu kun naan dhufu awwaanuman ta'ee jiraachuu danda'a jedhee tan of amansiisee kanaaf wannan yaadu yeroo hundumaa waanan godhuun waaqayyo maalii yaada jedhee yaada. Tariitii oolmaa guyyaa irraa oolee jechuun oolmaa dhumtan jireenya si wajjin jiraadhu jireenya namootuma biraa wajjin jiraadhu. Ergama abbaan koo natti kennate sadhaata ergama abbaan koo natti kennateetiin abbaa koo boqochiiseera jedhee yaada. 2 nama hundarraa faayidaa argadheef wajjin jiraadhu. Faayidaa dhabeefis immoo tajaajiluun hin dhiisu. Garuu dhugaan jiru maanni faayidaa argadhee akkan si wajjin hin jiraanne kan na godhu maanni anaaf si wajjin jiraachuun ergamuma kootidha. Maalummaadhuma kiyya la. Yoo batteettamni maalummaadhuma kiyya ganuummoo hin danda'u maalummaa kiyya. Xumurarratti jechuun bal'inaan kana si ibsuun kiyya dirqama. Amma waan namni jedheef miti kan hin jiraadhu. Inni pooyintii lammaffaan maanni yoo moobaayilii kana fuudhee sii kenne. Ani moobaayilii qorqorroon kun natti mul'attu. Sababa moobaayilii kana sii kenneef mana koo galgalaa irratti jijjiirama ani fiduu yaada. Sii galee as taa'ee mana koo galgalaa irratti jijjiiraman fiduu yaada. Yoo moobaayilii kana fuudhee sii kenneen yookaan birrii 100 fuudhee yoo sii kenneen asii kanan sii kenne waraqata. Garaa koo qulqulluu gammadaan sii kenne immoo waan ta'eef mana koo galgalaatti dhaqee albuuda manni kiyya ittiin ijaaramu sana keessaa maal naa ta'a laata jedhee yaadaan.